Namni fooliin afaan isaa badaa ta'e tokko ofitti amanamummaa yookaan konfiidensii waan hin qabnee fi namatti siqee yaada isaa ibsachuu waan hin dandeenyeef bara jireenyaa isaa keessatti milkaa'inni hojii fi jireenya isaa irratti argatu baay'ee gadi bu'aa ta'a. Fooliin afaanii badaa ta'e umurii kamirrattuu uumamuu ni danda'a. Garuu gaafa umuriin dabalaa deemu carraan uumamuu isaas dabalaa deema. Fooliin afaanii badaa ta'e gaafa uumamu yaalii ammayyaatiin haalitoosiis jedhama. Uumamaan yookaan immoo dhukkuba qaama keessaan nama tokko irratti fooliin badaa afaanii gaafa uumame yaalii ammayyaa Jeneonaalitosis jedhama. Akkasumas dhukkuba saayinasii, dhukkuba toonsilii, dhukkuba garaachaa, dhukkuba sombaa fi dhukkuboota qaama keessaa kanneen biroo kan ka'e fooliin afaanii badaa uumamuu danda'a. Namoonni fooliin badaa afaanii isaan rakkisu erga ilkaanii fi arraba isaanii sirriitti qulqulleessanii booda dhangala'aawwan foolii afaanii balleessuuf qophaa'an fayyadamuun afaanii fi ilkaan keessan daqiiqaa muraasaaf lulluuqqachuu dandeessu. Furmaataa fi qorichoota foolii badaa afaanii balleessuuf gargaaran bifa bal'aa ta'een YouTube chaanaalii koorra isinii ka'eera. Achirra seentanii ilaaluu dandeessu. Liinkii isaa piroofaayilii koorraa argattu. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer godhaa. Gaaffii fi yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Galatoomaa halkan gaarii isiniif haa ta'u.